micciiramtee cookkoo garagaltee bowwaa buuta malee daabboo kee hin argitu ni aaye. Kun waan rabbiin beekaa godhe. Waan rabbiin fageessee kaa'e bara. Fageeffamtee kaa'amte. Duriin si as turte dhaaddee kana daabboo as turte. Asii fuudhamtee achi dhatte. Achittis immoo arguu hin dandeessan isin. Ammoo yeroo viidiyoo waraabdanii kaatan hin daawwattanii. Akkamii wanni kun akkam jettanii gaarii ta'uusaa yeroo tokko TikTok irratti waraabdee seetammoo yeroo tokko waraabii gubii yeroo tokko waraabii gubii lama waraabii gubii maalummaa wanni isaa kana ilaaltee kaateeti ergita. Toleera moo tollee minaalbaat wal gammachiisuudhaaf egaa majaa fiqirii dabar fiqir jaalalicha jaalalicha bar jaalalicha namni isuma hin maraatanitti fakkaata bar. Namni tokko lama sadii afur shan ja'a jedhee viidiyoo waraabu jinni asin dhugaa rabbi kanaafan chaanaatiin jedhe bar. Ji'a sadii ji'a afur wal jaallattan viidiyoo torba waraabdan. Kun ummata Oromoodha kun. Haadhaan ummata Oromoo kun ilmaan abbaa gadaati. Amma rabbee jiraate kun ilmaan Oromooti. Safuu qabna nuti warra gadaati nuti warra akkasiiti jedhanii barra waa uffatanii gadaan bulla maaliin teenya nuti warra safuu beeku jedhu barra wayna kan safuu eessa keessan safuu isa haafu laala alaabattii kana yeroo daabboo keessan wanni gootan alaabattii kana bira kaasa haa dhara'u ummata saree tokkoo kee yeroo gaafa daabboo kee haatu alaabaa kanatti arginaan beekadhu. Alaabaan alaabaa dhiigaan dhufeeti. Kasi mirqaantee alaabaa kana bukkee keesse jinnatul minal jinni haa dhara'u minal chaayinaa haadha Oromoo haasa jinni kaasi hoo bira alaabaa kana hoo bira keesse lubbuu kee beekadhu. Inumaa firmaanuu kennan bar. Isa jarra afaan Oromoo haasaan namni yeroo mirqaanee miira keessa galee afaan inni haasa'u namaan galu beektu. Ishii kana bukkee galu alaabattii beekan bar. Keenya gara hundaan gubaadha bar. Rabbuma nu gube bar. Wallaahi rabbuma nu gube. Afaan Oromoo haasa'inaa jennee iyyinee kurrifannee. Yeroo moosa nu callifnu alaabaa fudhatee dhufan. Yaa Rabbi keenya kana dhiisi. Keenya kana dhiisi yaa Rabbi. Alaabattii kana nu jalaan rakkisina bakkuma hundaa fuutee nu wattanii. Alaabaan laal achitti fannisiiti yoo mormatti qabaattee baasii fannisiiti deemi shabashi haa dhara'u baasii alaabaa ofitti nuun himin silaa akkuma kanaa nu ilaalamtee Oromoo ta'uu keetuun beekamaati hingaa alaabaadhaan mallattoon nu kaayinaa abbaa fedhe nu beekaati alaabaa kana kaattee waa laannaan alaabaa kana kaannaan eenyu wallaala Oromoo dhabar. Ilmaayyuu oonag nuun jedhu bar oonag hojii kanaa rabbiin dhiisin maleeti hojii uummata kanaa yaa rabbatiin dhiisin bar oonag hojii kanaa hojjetaara nuun jetti bar diinitu waan akkanaa argite diinni yeroo waan akkanaa argite oonag hojii kanaa hojjetaara. Baasa lafa kaa ofirraa baasa lafa kaa qabirii uffatu tokkoo keessa dhagee beekadhu alaabaa kana booda sii waa laaqu biyyoo kaadhu. Miira keessa yeroo galte ofirraa baasii lafa kaa'e ka'itiin miira keessa galle ofirraa baasii lafa kaa'e jedhi jinni akkanatti eenyummaa keenya nu boonsuudha akkisa nu boonsuudha moo akkisa qawwee dhukaasaatti alakki kan nuti boonnu qawwee dhukaasaatti innummaan dhukaasa bar Oromoo bilisoomsuufi bar. Innum Oromoo gabroo seesa kana bar biyyoo siiba ta'u inni Oromoo gabrummaa jalattan biseesa indaabboo keessa naa ta'u waa walii akkana gootan kaa dhugaa rabbi gabrummaa Oromoon jalaa ba'uuta dhabdee hanga ammaatti baatee teessu kun isa rakkoon kan ta'eechi Oromoon egaa viidiyoo waraabuu galte amma miti bar waggaa meeq egaa viidiyoo waraabuu galte hin bilisoomtu manni kun dhugaa rabbi nu gammachiisu bar. Galatoomaa ulfaadhaa nu gammachiiftaniittu wallaahi nu boonsitan
Nu bootan dhugaa rabbi. Yeroo akkanatti eenyummaa keessan kakkaatanii yeroo akkanatti waa baleetan nu boonsitan dhugaa rabbi. Nu boonsitan. Galatoomaa. Galatoomaa rabbi irra deddeebi'anii lubbuu. Lubbuu. Afaan ittiin keessa lubbuu horteessa. Hunduma lubbuu haasaa bar. Hunduma lubbuu haasaa. Afaan Oromoo kana keessaa lubbuuttiin kun maal isin laata? Nurraa jijjiira dhugaa rabbi. Nurraa jijjiira. Lubbuuttiin kun lubbuun isin keessaa bahu. Nurraa hiikaa. Haa badduuti achi. Warra shaba shabdu bar. Ajjala jetti mana kunoodha. Ijji koo darga bar. Yeroo akka calma taa yaasoo waan komentii faa dhageessu bar. Warri shaba shabdu ajjala jetti. Ajjala jetti bar. Shaba shabii dhageetti. Sikira mau berakas. Naam, sikira berakas. Yeroo lubbuu sitti utu sana uzuraa lubbuu keessa fuudhuuti. Sikira biraa fuudhi. Shaba shabami. Siyaa shaba shabu. Cab godhu bar shab. Kish. Ardiin kun jaanqate. Achi kaan. Badi bagadhu asiin bahi achi nokadhu achi dhaqi as dhaqi laftiin dhosku. Alaabaa Oromoo kabajaadha qabdi. Bakkatti daabboo bakkatti lubbuu biratti achi fageessii kaa'i. Kilaasiin keessa walata ta'uu qaba walumaa galatti. Kilaasiin alaabaan keessa taa'uuf kilaasiin bakkitti daabboo sukkuuman addaan baafadhaadha. Amaarri gaafa viidiyoo keenya arge alaabaa wajjiniin oonag nuun jedha. Maalak dalagaan keenya kanaa mitiiti. Rabbiin nutti fuudhe isa kaasitti himnaati. Yeroo tokko afaan Oromoon haasa'inaan jedhe bara afaan Oromoon haasa'inaa ennaan afaan Oromoo kanallee jidduun dhiisee turan bara afaan Oromoo haasa'u. Dhaamsi kiyya duraa alaabaan turre alaabaan boodoo kana eegalan ammas. Dhaamsi kiyya ka duraa afaan Oromoon haasa'inaadha. Afaanittii Oromoo kana lubbutti qofa dhiisuu dadhaban lubbutti. Maashii gaasiin beekaa warri hin beekaa ishii gaas lubbutti yakka afaan keessaa ni beekaa haa ta'u jennee isiidhuma haa ta'u inni bara lubbutti dhiisuu dadhaban lubbutti kana dadhabaniiru dhiisuu sitti fayyadamaa gara rakkoon qabu ammoo kanaa ol alaabaa ubbiraa kaasi. Kanaa ol jechuun bar kanaa ol irra waa buuftaadha. Kanaa ol irra waa buufta. Fuula kee irra jechuu kanaa ol. Kanaa ol namni gaafa dhokate abbaan qabuudha. Namni kana laalee inni kun boorishaa ta'uu oolaa هذا هو البورشة ما هني بو سامي دبو إذا تقول نندو بر nama cingkuu dabar nama rakkisuu dabar sun dhugaa rabbi namni gaafate kanaa ol of kutte hin rakkata bar nama kanaan duraan hin beeku cinqii namallee cingkuu dabar dhugaa rabbi gaafa kanaa ol of dhoskite namni kan inni beekamu kanaan bar morma kana qofa fakkeenyi namni kan inni beekamu haa ta'u gaa yeroo bakka lubbuu geesse hin beektu bar sumate fuutee jawaala fuutee fuula ta'uu qabda. Haadha galfadhaa warri ergii tokkos immoo of eeggadha. Messengerii tokkos akkatti seenu wallaallee rakkanne namni nu dubbisuuf baay'ate. Wallaahi firoo mallee jabeessan bar salaamu alaikum jedhu barrufanii yerooti wa alaikum assalaam jettee gaate. Ergi jedhu bar Oromoo dhugaa rabbi ummata kana wallaahi wajjin rakkanne bar ummata azaaba laa ilaaha illallah salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu jedhan bar aadii jala jedhu keessaan dhumanii yerooti wa alaikum assalaam jettee maal inni jedhamu kun nu bira waan geenye waa argiteettaa jedhu bar ergiidhaafi bar subhanallah wallaahi si wajjin rakkanne waan sabdan bar Itun jidduu kana utaaluu irratti hin jiraanne diraama baay'een arge dhugaa rabbi
Diraamaa baay'ee. Diraamaa baay'ee dabar. Wallaahi messengerri kiyya isa amma nama normaal wajjiniin haasa'u arguu hin danda'u. Barbaachaan malee. Barbaachaan malee. Messengerri kiyya tokko isa gubbaa ka'e amma akiraati. Ergi. Assalaamu alaykum. Itti gadi butanii tamootatti haasa'amtu kun dhugaadha jedhu bar. Subhanallah. Rakkatan wallahi dhugaadha bar. Dhugaadha bar. Silmatu hojjete bar. Silmatu hojjete nu gaafadha. Ergiidhaan hojiinka. Silmatu hojjeta dalagaa nu gaafadha qottaati. Simbira gaheeraa waa jedhaati. Wanni isin hojjettan, wanni isin daladdan badaqiiqa. Akka poostaatti bira dhuftee wala. Wallaahi nama gurguddaa baay'ee ta'a. Nama gurguddaa baay'ee. Wallaahi na bira dhuftee wala. Ammoo adabadhaa warri shamarranii adabadhu. Miira keessa galuun akka qabaa qannis ruus biyyoo nyaadhu ruuza nyaatinii ruuzatti tumtee kaatee lubbuudhaan dhaasaan hin qabirii nyaadhu. Akka nama TikTok irratti taa'ee haasa'utti viidiyoo waraabanii haasa'u faallaa jiru wantatti viidiyoo waraabu tokko namni wal waraaba isa dhiisanii amma viidiyoo waraabu bar TikTok irratti viidiyoo waraabu marammoo yaa rabbi baal zabana maalii keessa jira yaa rabbi TikTokii isa isii jidduu sanamni hin argine jechuudha baakis akkasii bar akka jedhe yaadanii moo eega dhaqati TikTokii isaaf isii jidduu kan laayikii isaa tokko komentii isaa tokko kan moorishaan dhagee laayikii gochuu hin dandeenye kan ati dhattee laayikii gochuu hin dandeenye komentii barreessuu hin dandeenye TikTokii isaaf isii qofa jidduu viidiyoo nama meeqa daawwateen si ilaalamu booddee isaa immoo 1000 daawwatama guyyaa tokkotti gaafas qofa isaaf isii qofaan daawwatamtu gara booddee immoo 1000 daawwatamtu haazalwa TikTokii barattanii lama taatanii jidduutti lubbu maka TikTokitti numa guutii dabar TikTokitti nu gara TikTokii isaaf isii jidduu numa guutii dabar musiibaa gaarii gootan kanaafuu isin kaa'amtaniittu warri ergiis kaa'amtaniittu ergii keessanis minaamin keessan kanas dadhabneerru rabbi isin qajeelchu maal qajeeltanii miti rabbi isin fixu malee manni kun qajeelu bar wallaahi manni kun qajeelu bar yeroo tokko kubbaa deeggarraa innaan yeroo jarri akka tokko siyaasa qabbaneessan kubbaa deeggarraa hin seebar sajalasitti galan reefuu arga bar dhugaa rabbi ana akkuma miidiyaa raayyaa tureen gara kubbaan deemne ummanni achi hin dhumne bar karaatti hafe bar karaatti hafe ammallee bakka hin geenye ammallee jabaadhaa ammallee bakka hin geenye bakkin itti si yaame bakka kubbaati achi dhaqaa bakka toora matiin jirtan kun gaarii miti ba'achi shamarran keenya bar kubbatti numa kana laaluu jibba boma sii wallaaleefaa jedhu bar jira sana bar jira bar eegaltaniitu amma dhiira waraabuu eegaltaniitumi jabaadhaa waan gaariidha bar zabana durii dhiirii waraabamu amma eegalameera bar haadha rawu baga waraabde wallaahi waraabde bar dhiiras gabbaasuu eegaltee bar haadha rawu achi dhaqe kana fudhuu lukool fudhu jedhan kana bar eegalteetti ma faxinummaa eegalteetti shamarranii sama dhugaa rabbii waggaa danuu jaalamte bar waggaa danuu dhiibbaan irratti godhamaa turte amma jedhii eegalteetti kana fudhuu ol taa'e gaamma tis warri dhiiraa kana fudhuu taa'e babbareeffadhaa viidiyoon amma isin gabbaase kun gaafati duutes ni teessi quba qabaadhu gaafati heerumtes ni teessi quba qabaadhu
Gaafati fuutes ni teessi quba qabaadhu. Gaafati ilmoo argattes ilmoon kee daabboo kee ergiti. Naa shakka fi hin shakkin wallaahi ilmoo sitti namni erga. Shuf haati kee sii kanaadha. Abbaan keessa kana laal. Gaafati duute illee Oromoo dabar Oromoon gaafa namni du'es waa laalu Oromoo dabar Oromoo nama du'e foloo godhu gaafati duute daabboo kee foloo godhu ta'anii. Allah keessa wal eegalee asii jedhe moo daabboo laalu bar daabboo sheerii godhanii dhugaa rabbi uummata nama du'e foloo godhee uummata nama du'e jabeessu gaafati duute daabboo kee foloo godhanii dhala jarri asii miindaatii dabalangaa dalagaa kee akkuma namni waan gaarii asitti dhiisee deemu gaafa daabbootii kee addunyaa irratti dhiittee deemte dhiiris meeshaa isaa dhiisee deeme asii dalagaa ta'eefi hasbunallah immoo hin ta'u malee gorsa kanaan hin ta'u malee moo jettan mana keessan bareeffadha nun cufinaati midhaanii fi nyaata nun dhorkinaa biyyoo isa jalaa nyaadhu ummata rukutamaadha ummata feesbuukii mataan isaa nagaa miti nama akka hin taanetti hiruufaa namatti ergu bar wallaahi mana kee bareeffadhu akkuma nama mana keessa taa'u bareeffatutti bareeffadhu of gatteen taa'in Kadir martu manninu qosaa jedhe bar qawu godhamee bar qawu malee bantii addaan hin qabiin jedhe bar dhugaa rabbi haadha rawu gachiru baasa kana bar ergammoo qawu malee addaan bantan gaafa bantan qeen keessan gaarii ta'uu qaba bareeffadha mana keessan saree nama TikTok irratti viidiyoo waraabuutti waraabda'u tokko ergiteen naan yeroo lama afaan argitu yeroo dhiiraan ergiretti ofumaa keessanii viidiyoo waraabaa hin mul'atu waan ta'eef daabboon hin mul'attu waan taateef akkuma nama dhiiraa waraabuutti ofumaa keessanii waraabaa yeroo tokko viidiyoo daawwadhaa mana keessa waan ta'eef haadha kalaam. Silkiinni durii iidiitiin qaba. Yoo akkas hin taane nu cufaa jira wanni baay'een nu cufaa jira wallaahi dabbaramneerra wallaahi maafi faayidaa addunyaa maafi walaa Itoophiyaa walaa hina Itoophiyaa keessaas hin jallate ummanni wallaahi hin jallate ummanni biyya keessaa nama lamaan ciisee viidiyoo waraabee erga nama lamaan viidiyoo ciisii waraaba ergee inuma ergaa maalima inuma erge yookaan isatti erge yookaan isitti ergitee hin beekamu nama lamaan ciisee uummanni viidiyoo waraaba mana kana keessa Itoophiyaa dabar Itoophiyaa keessatti si'allee keessoo keenyatti gallee fuunaas yaada qabna biyya arabaa keessatti nu ta'uu didu mangaira waan qabda waan fageenya irraa qabdan ofitti dhiyeessaa nyaadhaa wallaahi biyyoo nyaatu manni kun qiyaamaa nutti fidee dabar wallaahi ituma qiyaamaan hin gahinillee manni kun giddii nutti akkasee fide wallaahi ituma takka nyaanna takka fuunee wajjin hin jiraanna tuma inni Oromoon giddii aan qiyaamaa fidatti balaa Oromootiin qiyaamaan bu'aa gaafa bu'u dhugaa rabbi balaa Oromootiin qiyaamaan dhaabbata addunyaan gaafa garagaltu balaa Oromootiin garagala addunyaan balaa isiitiin garagala. Kanaafuu akkatti haasofnu hin qabnu kanuma isinii jenna of gattuun ta'ina of bareecha uffadhaa uffata keessan akkuma argitu ofirraan baasina fuula bareeffadhaa hin bareeffatinaa isinii hin jenne bakkuma hundatu tolfadhaa nu bareedaa rakkoon qabu ammoo gubbaa nu bareedanii gaatanii gaafa jala bantan qosqosaa malee jala bareeffadhaadha jalas bareeffadhaadha dubbiin irra keessa balbal jettanii jala gachi yaadnee minaadha haadha dhawu sirreeffadhu mana kee nun azabiniiti siyaa azabu sinamma warra miidiyaa irratti beekamtii qabu qofa wanni jettanii bar
Warra miidiyaatti beekamtii hin qabnes balaa keessa jirti. Lubbuu keessa jirti jedhus dhugaa rabbi. Viidiyoon sana atul sana balaan nalana deemaa kun akka isa duraatiin jibar. Balaan akkanaa dur deemaa ture. Amma isa durii nuti itti biinu sana dhugaa rabbi. Guyyaa tokkotti yoo xiqqaate kudha wayi baara. Kudha wayi. Namni argee iyyuu isa miidiyaatti beekamtii qabu. Naannoo jaarsoliin jala kanarraa taa'uu qaba. Jaarsoliin nama miidiyaatti beekamtii qabu qofarraa ta'a. Hundumarraa ta'a. Jaarsoliin daabboodha. Uummata kana keessatti uumamni bara. Oromoo keessatti. Yaa Rabbi alhamdulillah ala kulli haal wallaahi kan kana nafatu. Yaari dabar. Yoo achi dhufti malee hin du'anu bar. Yoo achi dhufti malee hin du'u namni. Namni dhugaa rabbi. Yoo achi dhufti malee hin du'u bar. Inuma ta'a namni. Amma guyyattii murtoofteetti inuma ta'a. Qabrii irra taa'i. Jara keenya dubbiin nama lama nama tokko dhuma ta'an jiru. Dubbiin jara keenya salphina baay'ee taddeemuu ta'a. Abiyyiif Jawaariif hayyoota irraa waan hafe dubbiin wanni biraa baay'ee baduu ta'a. Nama gurguddaa baduu ta'a dubbiin. Zabana kana zabana akhiru zaman hayyoota gurguddaan alatti gudii nyaachuu ta'a gudiin hundisaayyuu gudii nyaachuu ta'a. Jaarsoliin ammas qophaa'aa gaa warri sun nama 7,000 irratti maaliif akka shamarran libbistii daabbootti dhiyootu maan gorsin dhugaa dabar akka shamarran daabboo jaraatti libbistik meekaappiitti dibatan maaliif hin gorsin of wallaalaniimi erga jedhee of wallaalan seetti mul'atu isaa wantattiin daabbottiin kun saazal musiibatul aakir dhugaa rabbii daabboo nyaatti mul'attu barra waraabanii erga namatti erganiif haa daabboo fi ergu barra haazaanatu baadhatee deema haazal daabboo haggi muu haggi haazal muu daabboo haggi laa wallaahi yumkin haggak inti akkana bar numaawu hin beekanu barka erga waraabanii gaarii bar musiibaa waan ofii jaraatiin argine nu agarsiisuuf yaalii godhu bar waan ofii jaraatii arguuf rakko jawaalaa waraabanii gabbaasu bar innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun hasbunallahu wa ni'mal wakiil ummata jinni ummata chaayinaadha dhugaa rabbi ofii jaraan argine bar wallahi ofii jaraan yoo kana makaan hin argan min albaatu mugi yoo ilaalee keessatti argan of ilaalee lafarra kaa'anii of laga wayii kaa'anii yoo arguu danda'u min albaatu sanaan achitti arguu danda'an garuu waanuma akkana dhokattee achi fagoo jirtu kana viidiyoodhaan waraabanii as baasu bar ummata keenya